بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. إخوة الإيمان والإسلام، أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. duraan dursee obboleeyyan islaamaa hundinuu niyyaa keenya rabbiif jecha akka qulqulleeffannuun isin yaadachiisa. Barumsa ilmiitiin dhaggeeffannaa jennee akka niyyannuun isin yaadachiisa. Maaliif waan khayrii takka dhaggeeffatanii sawaabatti argachuudhaaf niyyaa yoo tolfatan qofaa jechuu akka ergamaa rabbii hadiisaan nuuf ibsanii jiranitti. Inshaa Allah barumsa kutaa lammaffaa qabannee dhufnee jirra. Nu waliin turaa isiniin jenna. Inshaa Allah درسنا اليوم يكون عن الإسلام والإيمان. درسين كين يبرومس كين يكن أرى إسلام ما يجون مال، إسلام ما يجون في إيمان ما يجون مالي يجراتها يجون. الإيمان شرعا التصديق، إيمان يجون أكا شريعات يجودا. التصديق بالقلب، قلبي لا نقوم سودا يجون. ما القلب نقوم سا التصديق بالقلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، والنبي ربي براية نفن هنده لقوم سودا، والنبيين عليه الصلاة والسلام نبرسيسا هنده لقوم سودا. إسلام ما يكون أمو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبيين نفنين جلب تموت. إسلام ما جهما كنيس أكمن تها يكون بالنطق بالشهادتين، شهادة لما دبتشو دان تايجو. والنبيين نفنجل هردفون بوتمو خيني تاو شهادة دبتشو دان يجو. كناف إسلام ما في إيمان ما نسال لمان كن الدم بهاني وجديمو نساني ديركما نمتقو إسلامنا نساء سريته هداف. فلا يصيح كل منهما بدون الآخر. إسال لمان كيسا tokko qabattee kaayyoo qabachuu baattee islaaminaan kee fayyaan ta'uu jechuudha. Dirqama islaama jaamuudhaaf, mu'mina jaamuudhaaf shahaadaa dubbattee qalbiidhaan dhugoomsuun dirqama taha. فالنطق بالشهادتين لا يقبل عند الله بدون التصديق بمعناهما. شهادة لما أنتنا أفاني دبتشون قفتين هيكا إساء أصو قلبي لانين دوامسين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الربان جتشون يو هيكا إساء دوامسو باتي قلبي لان جتشون يعني لا ينفعه إسان فيدو يجو شهادان ساخن. الربان جتشون إساكن إسان فيدو هنگا هيكا شهادا سني دوامسو تكتي. وكذلك التصديق بالقلب لا يقبل عند الله بدون النطق بهما. قلبي دان شهادة لمن كان دغوم سونيس هم فيدو يو دي بيتي الربانيس دبت ملي كناف الربان دبچوني في قلبي دغوم سون وجديمو قبايتو يو تكون خرا تكون اني قلبي دغوبسيته شهادة فاني دبچو ديسته اسلام جامتو مؤمناس جامتو يجو. كنمو nama kami nama duraan kufrii keessa jiraachaa ture guyyaa keessaa islaaminna seenuu barbaade haala kanaani islaaminna seenaa jechuudha. Ammoo namni haadha abbaa islaamaa irraa dhalate wakaana yactaqidu shahaadatain, hiikaa shahaadaa lamaanii yaadu ture, hiikaa shahaadaa lamaanii yaada islaaminna irratti namni guddate jechuudha. falaa yushtaratu fi haqqihi annutqu bihima. shahaadaa lamaan kana dubbachuun sharxiin ta'u haqa isaa keessatti. بل هو مسلم لو لم ينطق. يو شهادات بچو باتله مسلما ومجنان جتنا مخان مالف هذا أبا مسلم راد التي وانتهيف مسلم جامع. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، إمام أبو حنيفة مال جان ربي ساني رهجالته لا يكون إيمان بلا إسلام. إيمان إسلامنا ملين تهوجان، ولا إسلام بلا إيمان. islaamummanis iimaanummaa malee hin deemtu jaan. Nam tokko islaamummaa fi iimaanummaa wajji qabaachuun dirqamaa jaan isaan lamman kan adda baasuun hin ta'u. Maaliif fahumaa kadhahri ma'al baxni.
islaamummaa fi imaanummaan akka duudaatii fi garaatii jahan. Isaan kun akkuma duudaa fi garaan addan baanetti islaamummaa fi imaanummaanis adda bahuun qabanii jechuudha. Namni rabbi itti amanuu barbaade isaan lamaan walitti qabee itti amanuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf maal hin jennu laa naquulu fulaanun muslimun walaakinnahu laysa bimu'minin. Abaluun kun muslimaa mu'minaa mitii hin jaamu. Akkasuma abaluun kun mu'minaa muslimaas hin jaamu. Maaliif isaan lamman kun adda baasuun hin danda'amu. Eega nam tokko muslima jaamee akkasuma maal jaamuu qaba? Mu'minaas jaamuu qaba jechuudha. Nama muslimaa tokkoon. Naam. Amma hadiis duba hiikni hadiisa kanaa maali? Hadiisni ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatan laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li akhiihi maa yuhibbu li nafsihi. Tokkoon keessan rabbitti hin amanne jaan. Hin amanne jechuun hiikaan hadiisa kanaa maali? Hanga tokkoo keessanii jaalattanitti waan lubbuu keessaniin jaalattan waan ifii feetan hanga obboleessa keessan kan muslimaatiin feetanitti imaanni keessan guutuun ta'uu jechuudha malee namni waan ofii jaalatu obboleessa isaatiin hin jaalatin rabbitti amaneen ja'amuu jechuu miti jechuudha. Hiikni hadiisa kanaa imaanni isaa guutuu miti jechuu namni kun. Akkuma Haafiz ibn Hajar kitaaba isaa Fathul Baarii keessatti ibsee jirutti maal jaamaas nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraa keessatti laa yazni zaanii xiina yaznii wahuwa mu'min. Namni zinaa godhu tokko gaafa zinaa san dalagu haala mu'mina taheen zinaa san hin dalaguu jaan nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam. Walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mu'minun. Akkasuma namni waan namaa hatu tokkos hattichi waan namaa hatu gaafa waan namaa san hatu haala imaana qabuun waan namaan hatu jaan. Walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabuhaa wahuwa mu'min. Akkasuma namni farshoo dhugus gaafa farshoo kana dhugu haala imaana qabuun farshoo kana dhuguu yaa nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam. Duuba haala imaana qabuun farshoon dhugu haala imaana qabuun waan namaan hatu haala imaana qabuun zinaan godhuu jechuun nabiyyi alayhi salaatu wassalaam yaani haala imaanni isaa guutuu ta'een dilii kanan dalaguu jechuudha. Namni diliilee amma dubbanne kana dalagu imaanni isaa hirruu jaama malee guutuu miti malee. Kanaaf hiikni hadiisa kana namni waan namaa hatu mu'minan ja'amuu jechuu miti. Naam. Akkasuma nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti maal ja'an yakhruju min annaari man qaala laa ilaaha illallah wa fi qalbihi waznu dharrati min imaan. Namni laa ilaaha illallah jedhe hiikaa isii dhugoomse Muhammadun Rasuulullah jechuutti dabalee qalbii isaatiin dhugoomse ibiddarraa ni baha jaan guyyaa qiyaamaadha. Osoo imaanni isaa hanga misqaala zarraa takka illee taate. Ay man saxa lahu aslu al-iimaani wal-islaam. Namni islaamummaa fi imaanummaa kana eeggatee rabbitti amanee rasuulattis amane osoo dirqamoota rabbiin isarra dirqama godhe gaggeessu baate akka salaataa, akka soomanaa, akka hajji, shi'aara ani dirqamoota rabbiin ummata muslimaarra dirqama godhe yoo guutumaan guutuu gaggeessu illee baate ولم يجتنب بالمحرمات حراموتا وان ربين الرانو دوركرا يو الرائل دوركمو باتي هذا مآله الجنة قن بودين إساء جنة تعايتو وإن عوقب بسبب المعاصي التي ارتكبها أصول سبب دلي هجتي خنان سبب واجب ديسي خناب جتا أصول اللي كتاتمي هنگب ديسا إيغا كتاتمي بودا بودين إساء جنة سينو لتهايتو مالف سبب لا إله إلا الله محمد رسول الله جيجتو مالف جتشكن جتشا صدركا قداك أبو كان وياخرا تخيط جنة نماته جتشو. نعم المؤمنون يوم القيامة ومن توني وياخرا لا أهل الكبائر قسم منهم يسامحهم الله ورين دلي قرقدو هجة وياك يا ما مسلمة هاني حنقة قور ربين دلي ساني إساني إرد بروجرا ويدخلهم الجنة بلا عذاب أكسمت جنة إسانك دلي إساني فحرار ميج ربين وقسم منهم يعذبهم ثم يدخلهم الجنة
ummata hanga tokko immoo isaan qixaaxee rabbiin azaaba keessatti eegas booda azaabaa baasee jannata isaan naqaa jechuudha. Warra mu'mina rabbitti amane garuu isaan dilii gurguddoo hojjetanii deeman jechuudha osoo irraan tawbatiin. Ammaa man maata ba'da an taaba min az-zunuubi allatii kaana qad facalahaa, namni dilii duraan hojjete irraa tawbatee du'e ammoo falaa zanba calayhi, diliin tokkolleen isarra hin jiru. فكأنه لم يذنب أكن مدلي تكان دلقين يجو لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث يرجم ربي نفدبتني ما الجان نمني دلي راتوبتي أكن من ماو دلين دلقينيتي جان نبينا عليه الصلاة والسلام. كناف نمني إيمانك أبتي إيمان الردوء وجي آخرها ورا نجابه تها ورا عذاب يلا نجابه تها يجو يو eega rabbii fi rasuulatti amane dirqamoota guutuu gaggeesse haraam guuturraa hafagaatu taate qabrii keessatti rakkoo fi cinqii takka illee arku guyyaa akhiraatis azaabaan malee jannata seena. warra waan dhagahe dalagu rabbi nu haa taayisu. wa aakhiru da'waana anil hamdulillahi rabbil aalamiin.